Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Sambuusaatti fi daawwattan kan daawwachaa jirtan magaalaa Bulee Horaa irratti bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatti konfiraansiin sochii barnootaa kan bara 2018 gaggeeffamee jira. Sanadni marii kanaaf ta'u karaa itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Bulee Horaa obbo Tasfaayee Ciibsaatiin dhiyaate mariin bal'aan irratti gaggeeffamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa obbo Waaree Gadaan qulqullinni barnootaa eeguun dhaloota beekumsaa fi teekinooloojiin gahoome uumuun jijjiirama biyyi keenya eegalte galmaan ga'uu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhani. Dhimmi barnootaa hirmaannaa qaamota hundaa waan barbaaduu fi qaamni hunduu ga'ee isa irraa eegamu ba'uu akka qabus dhaamaniiru. Bal'ina oduu kanaa eebbisee Nugusee haadha firaa irraa akka taanutti dhiyeessitti dhaggeeffadha. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Birhaanuu Lammaa guddina biyya tokkootii fi dhimmi barnootaa dhimma hunda dursu ta'uu himanii. Dhimma barnootaa irratti qaamni hunduu gahee isaa irraa eegamu yoo bahe lammiin barnootaan gahoome horachuu akka danda'amu himuudhaan Yuunivarsiitiinis barnoota irratti hojii guddaa kan hojjetu ta'uusaa himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Bulee Horaa obbo Quuxalaa Bariisoo biyyi tokko kan guddattu dhaloota barnootaan gahoome diinagdeen of danda'e yoo jiraate ta'uu himuun kana milkeessuuf immoo qaamni hundi dhaloota barsiisuu gahoomsu irratti gahee sarraa eegamu yoo bahuu danda'e qofaadha jedhaniiru. Dhuma irratti hirmaattonni marichaa hojiin barnootaa dhimma qaamota hunda ilaallatu waan ta'eef qaamni hunduu gahee isaa bahuu qaba jedhaniiru. Gabaasa akka taanutti qindeesse. Ayyee oduu ammaaf qabannee dhunne tana fakkaatti kabajamtoota daawwattoota kennaa koppii linkii laayikii sheerii poost akka gootan kabaja isin gaafannaan hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.